Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Uummanni Oromoo saba weerara Abdiilleetiin Sumaalee irraa buqqaanii bulchiinsa magaalaa Koyyee Faacee aanaa Waddeessaa Gandaa Caaluu Hundeessaa jedhamutti rakkoo hamaadhaaf saaxilamanii jiru. Uummanni Oromoo godina Goojjaam lixaa Buree keessaa humnoota fiinxalii faannoon buqqaafamanii qe'ee keenyaatti deebi'uudhaaf yaaliin taasifnullee hin danda'amne jedhu. Bahaa Oromiyaa godina Arsii aanaa Sirkaa Sadaasa 19 bara 2023 haalli nageenyaa daran yaaddessaa ta'uu qeerroo fi qarreen akkasuma jiraattonni guutuun aanaa Sirkaa yaaddoo hamaa keessa jiraachuun OFM itti himani. Oduu kennaa biyya alaatiin finciltoonni Huutii Yaman doonii Israa'el waliin hidhata qabduu butanii hojjettoota doonii 25 boojanii jiru. Oduu isin dhageessisuun keessi wajjin turaan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Uummanni Oromoo saba weerara Abdiilleetiin Sumaalee irraa buqqaanii bulchiinsa magaalaa Koyyee Faacee aanaa Waddeessaa Gandaa Caaluu Hundeessaa jedhamutti rakkoo hamaadhaaf saaxilamanii jiru. Uummanni kun dararaa hamaa isaan mudateerraa warra lubbuun hafee fi hirmaannaa uummataa Oromootiin iddoo adda addaatti qubsiifamanii turu odeeffannoo OFM dhaqqabe ni mul'isa. Dabalataa gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Isaan keessaa uummanni Gandaa Caaluu tokko ta'uu kan himanii fi dararaan amma isaan irra jiran diinni isaan irratti raawwateen kan wal fakkaatu keessummeessaa jiraachuun nagaame. Waggaa lama dura warri qubsiifamanii mana onaa kan waan nyaatanii fi dhugan hin qabne keessa jiraachuu yaalaa turanis garuu saba carraa hojii dhabanii beelaan dararamuu irraa kan ka'e buun namaa darbee jiraachuun jiraatan naannawa sanaa dhimmicha quba qabu OFM itti hime. Saba kanaaf hundi isaanii gandicha gad lakkisanii bahus dubbatu. Bu'uuraaleen misoomaa kan akka karaa, mana yaalaa, mana barumsaa, ifaa fi bishaan parsantii 70 ol osoo hin argatin jiraachus dubbataa jiru. Haaluma ulfaataa ta'e kana wajjin rakkoon bulchiinsa gaarii dhabamuu irraa kan ka'e qaamni mootummaa uummata akka tajaajiluuf bulchiinsa kutaa magaalaa hanga gandaatti ramadee faayidaa dhuunfaa isaaniitiif jecha irra deebiidhaan gocha gara jabummaa kana uummata kana irratti raawwataa jiru. Uummata manni kennamee fi rakkoon isaanii olitti eerame kan obsuudhaan gandatti hafan irratti sababa hin beekamnee fi adeemsa seeraa hin eegganneen irra deddeebuudhaan hedduun isaanii miidhamuun mana ari'amanii jiru. Ari'uu qofa osoo hin taane haadha ulfaa, haadha daa'imman hoosiftuu fi dhukkubsataa siree irra ciisu maatii ijoollee 5 ol qabu ijoollee isaanii wajjin hidhamanii jiraachuus keessa beektonni kun OFM itti himani. Jechoonni garaa jabinaa kan akkaadhaa ijoollee abbaa hin qabne guddistu ijoollee kee garaatti deeffadhu yookaan nyaadhu jechuudhaan dhaadannoowwan akkanaa tokko tokko keessa isaanii buqqifna jechuudhaan kan kana fakkaatanii fi qalbii uummataa cabsanii sodaa uummata irratti uumuudhaan gandicha jibbanii akka baqatan taasifamaa jiraas jedha. Jiraatan achirraa odeeffanne kun akka jedhutti dubartii ulfaa da'uu geesse hidhanii mana hidhaatti deessee jirtis jedhu. Qaamni akka waan kana raawwatu ajajame ummata hiyyeessa humna hin qabne kana osoo hin taane waan dirree waraanaatti ergame fakkaataas jedhu. Meeshaa waraanaa qabatanii sodaachisaa fi ummata qoora qalbii cabsaa dhorkuudhaan uummanni tasgabbii dhabee dararamaa jiraas jedhu. Akka namni waan kana itti dhiyeennaan beeku dhugaa jirtuu irratti hundaa'uudhaan OFM'if himetti gochi akkasii Oromoon Oromoo irratti raawwatama jedhamee waan yaadamuu mitis jedhaa jira. Uummanni Oromoo godina Goojjaam lixaa Buree keessaa humnoota fiinxalii faannoon buqqaafamanii qe'ee keenyaatti deebi'uudhaaf yaaliin taasifnullee hin danda'amne jedhu. Araaraaf yaalii taasifame hin milkoofne kan jedhu namni Caaboo irraa buqqaafaman aanaa Umuruu ganda Jawaajaa qubateetu jiru tokko nama araaraaf deeme maanguddoo tokko nu jalaa ajjeesan jedha. Guutuu gabaasa kana Gadaa Walaabuutu dhiyeessa. Oromoonni godina Goojjaam lixaa aanaa Buree keessaa humnoota fiinxalee faannoon buqqaafaman qe'ee isaaniitti deebi'uudhaaf araaraaf yaaliin taasifame hin milkoofne kan jedhu namni Caaboo irraa buqqaafamuun aanaa Umuruu ganda Jawaajaa qubatee jiru tokko nama araaraaf deeme maanguddoo tokko nu jalaa ajjeesan jedhu. Humnoonni kun iddoo dheessinee jirru kanatti illee nu rukutuu danda'u sodaa jedhu qabna jedha namni OFM'f yaada kennan kuni. Uummanni Oromoo Goojjaam lixaa aanaa Buree
gandoota Santoomaa fi Caaboo irraa humnoota finxaaleeyyii faannoon erga qe'ee isaanii irraa buqqaafamanii torban tokko darbe. Uummanni kumootaan lakkaa'aman mormoriin ce'uun gara aanaa Amuruutti dhiyeessanii jiru. Hanga ammaatti uummanni hedduun gammoojjii keessatti rakkina jabaa keessa jiru jedhame. Qe'ee keenyatti deebinee midhaan keenya alatti afellee walitti qabanna jennee yaannollee deebuu hin dandeenye jedhu. Gandoonni Oromoon keessa jiraatan ollaa Caaboo ta'an akka qe'ee keenyatti deebinuuf yaalii taasisaa turan jedhanii. Maanguddoos filachuun gara humnoota finxaaleeyyii kana magaalaa Quciitti erginaan nama maanguddummaaf deeme tokko ajjeesaniiru jedha jiraataan kuni. Ammallee gammoojjii mormor keessaan dhuftee halillaa nurratti banti sodaa jedhu qabna jedhu namni yaada nuuf qoodan kuni. Roobii darbe konkolaataa Caaboo irraa jiraattota fe'ee deemaa ture irratti dhukaasa banuu kan himu namni kun deeggarsa milishootaatiin uummata dabarsuu hima. Humnoonni kun nu biraa hafuu diduun nu faana deemanii nu rukutaa jiru jechuun dubbata. Kaayyoon isaanii akka nuti achitti hin deebine gochuudhas jedhaniiru. Haala kana tasgabbeessuuf humnoonni mootummaa tarkaanfii seera kabachiisus ta'e birmannaa taasisan waan hin jirreef qe'ee keenyatti deebi'uuf abdii hin qabnu jedhu. Qabeenyi keenya hundi saamame waan jiruuf kan alatti hafe hin deebine akka walitti qabannuuf mootummaan eegumsa nuuf gochuu qaba jechuun dhaamaniiru. Yoo midhaan keenya ala jiru kan hin walitti hin qabanne ta'an rakkina caaluuf saaxilamna jedhan buqqaatonni kunneen. Baha Oromiyaa godina Arsii aanaa Sirkaa sadaasa 19 bara 2023 haalli nageenyaa daran yaaddessaa ta'uu qeerroo fi qarreen akkasuma jiraattonni guutuun aanaa Sirkaa yaaddoo hamaa keessa jiraachuun OFM itti himanii. Kaabinee fi kaadireen magaalaa Xaaritaa fi Gobeessaa gandoota garaagaraa keessaa humna addaa poolisii Oromiyaa waliin uummata Oromoo akka bineensaatti adamsaa jiraachuun dhagahamees jira. Dabalataa gabaasa kanaaf akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Humna dabalataa sadaasa 19 bara 2023 gara magaalaa Gobeessaa seensuun namoota qaama mootummaa da'oo godhachuudhaan ummata nagaa dhorkaa jiranii fi qeerroowwan gara mana hidhaatti gorsaa jiran keessaa bulchaa magaalaa Xaaritaa kan ta'e Obbo Muktaar Haji Umar Haajii fi Obbo Muhammad Hasan Haji Umar Haajii ta'uu odeeffannee jirra. Akkasuma kantiibaa magaalaa Xaaritaa kan ta'e Yaasin Abdallaa kan qooda guddaa keessaa qabu ta'uu jiraattota irraa odeeffanne. Namoonni kunniin haal dureewwan tokko malee qeerroo warra ficcisiisaa jiru jechuudhaan jiraattota achirraa dubbifne OFM itti himanii. Namoota kaabinee fi kaadiree bilxiginnaa hidhamanii mana hidhaanichaa kan magaalaa Gobeessaa keessatti dararamaa jiran keessaa qeerroo Aloo Haaji Maammaa badii tokko malee yeroo hedduuf mana hidhaatti dararamaa jiraachuus dhagahame. Dabalataan qeerroowwan hedduun mana hidhaa aanichaa keessatti dararamaa jiran keessaa muraasa kan maqaan isaanii nu raqqabee jiru Yusuf Sheek Maadii Xaaritaa Colleerraa, Hamzii Saanii Waajjira Raphasaarraa fi Idris Jamaal Gadoo Gunaarraa maanguddoo Abbaa Giiftii jedhamu Gadoo Gunaarraa dabalatee namoota mana hidhaanichaa keessatti dararamaa jiran 65 ol ta'uu odeeffanneeti jirra. Qeerroowwanii fi qarreewwan mana hidhaanichaatti dararamaa jiran kanaaf bulchaa aanichaa kan ta'e Obbo Huseen Haajiin jalqabee bulchaa ganda Heellaa Xaaritaa Obbo Muktaar Haaji Umar itti gaafatamummaa akka fudhatu dhaamsa qeerroo fi qarree guutuu aanaa Sirkaarraa jechuun dambalii gunguma uummataa kan ta'e Oromiyaa Firiidam Miidiyaatti himanii jiru. Kaabinee fi kaadireen bilxiginnaa magaalaa Xaaritaa fi Gobeessaa hundaa fi rakkoo kallattii kamiinuu isaan irra ga'u hundaadhaaf itti gaafatamummaa mataa keessanii ta'uu qaba jechuudhaan uummanni aanichaa akeekkachiisee jira. Oduu kennaa biyya alaatiin finciltoonni Huutii Yaman doonii Israa'el waliin hidhata qabdu butanii hojjettoota doonii 25 boojanii jiru. Finciltoonni Huutii Yaman wiixata darbee doonii fe'umsaa Israa'el waliin hidhata qabdu daandii doonii galaana diimaa murteessaa ta'e irratti to'annoo jala oolchuu isaanii qondaaltonni himanii jiru. Dabalataa gabaasa kanaaf Gadaa Walaabu. Yemen's Iranian-backed Houthi rebels claim to have taken control of an Israeli cargo ship in the Red Sea, stating that finciltoonni Huutii Yaman wiixata darbe doonii fe'umsaa Israa'el waliin hidhata qabdu daandii doonii galaana diimaa murteessaa ta'e irratti to'annaa jala oolchuu isaanii qondaaltonni himanii. Kunis miseensota hojjettoota doonii 12 fudhachuun waraana Israa'eliif Hamaas jidduutti wal dhabdeen naannoo cimaa ta'uu sodaa uumeera. Finciltoonni Huutii Iraaniin deeggaraman dooniin kun Israa'el waliin kan hidhata qabdu waan turteef butanii booji'anii akka turan himanii. Gareen kun hanga dulli Israa'el bulchitoota Gaazaa Hamaas irratti gaggeessitu xumuramutti
dooniiwwan Israa'el waliin hidhata qaban yookaan abbummaa qaban bishaan idil addunyaa irratti xiyyeeffachuu akka itti fufu akeekkachiise. Doonii Israa'el waliin diinummaa qaban yookaan isa waliin qunnaman hundi xiyyeeffannoo seera qabeessa ta'uu jedhan Huutiin. Waajjirri ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuun doonii konkolaataa fi bileenera Israa'el waliin hidhata qabu kan alaabaa Bahamas kan qabu Gaalaas Liidar jedhamuuf Huutii komate. Hojjettoonni doonichaa 25 lammiilee Bulgaariyaa, Filiippiins, Meeksikoo fi Yuukireen dabalatee saba adda addaa akka ta'an himaniiru. Garuu lammiileen Israa'el doonii kana keessa akka hin jirre ibsanii. Huutii hojjettoota doonii kana akka ajaja shari'a Islaamaa isaanitti ilaalaa akka jiran himanii. Garuu sun maal jechuu akka ta'e bal'inaan hin ibsine. Waajjirri Netanyaahu sakatteensa kana gocha shororkeessummaa Iraan raawwatte jechuun balaaleffateera. Waraanni Israa'el butamuu kana taatee addunyaa irratti bu'aa geessisu jedhe. Qondaaltonni Israa'el dooniin kun to'annoo Ingilizii fi Jaappaan jala akka jirtu mirkaneessaniiru. Haa ta'u malee ibsi abbummaa kuusaa diitaa doonii uummataa keessatti argamu abbootii qabeenyaa doonii kana dhaabbata Raayikeers jedhamu kan Abrahaam Raamii Aangar jedhamu kan dureeyyii Israa'el keessaa tokko ta'uun kan hundeeffame waliin wal qabsiisa. Aangar dhimmicha beekuu isaa garuu bal'inaan hanga ibsamuutti yaada kennuu akka hin dandeenye The Associated Press himeera. Doonii isii waliin wal qabate bara 2021 galuu galaana Oomaan keessatti dho'iinsi uumame miidiyaaleen Israa'el yeroo sanatti Iraan komataa turanii. Addunyaa walxaxaa doonii addunyaa yeroo baay'ee dhaabbilee bulchiinsa alaabaa fi abbootii qabeenyaa addunyaa guutuutti babal'atan koontenara tokko keessatti wal duraa duubaan of keessatti qabata. Qondaaltonni ittisa Ameerikaa lama wiixata waaree booda finciltoota Huutiin galaana diimaa keessatti qabamuu isaanii mirkaneessaniiru. Finciltoonni kun helikooftara irraa gadi bu'anii doonii fe'umsaa irratti akka bu'an qondaaltonni mirkaneessaniiru bal'inaan jalqabe NBC News gabaaseera. Qondaaltonni kunneen dhimma kana ifatti mari'achuuf hayyama waan hin qabneef maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatanii. Ji'a darbe yeroo lama dooniiwwan waraanaa USA misaa'ila yookaan diroonii Yaman irraa gara Israa'elitti qajeelu dooniiwwan USA balaadhaaf saaxilu jedhamee amanama to'ataniiru. Ji'a darbe humnoonni Huutiin misaa'ila lafa irraa gara qilleensaatti geessu 3 fi diroonii hedduu gara kaaba galaana diimaatti kan furgugisan yoo ta'u dooniin kun doonii galaana USS Kearney Destroy irratti bobbaafamaniiru. Waggaa keessatti adoolessa 15 dooniin barbadeessitu biraa USS Thomas Harder jedhamtu qarqara galaana Baab el-Mandeb irraa osoo deemaa jirtu hojjettoonni diroonii Yaman irraa akka dhufe himame arganii. Dirooniin kun diroonii kana bishaan gubbaatti dhukaase. Qondaaltonni akka jedhanitti hojjettoonni doonii nageenya hojjettoota USA eeguuf kan socho'an yoo ta'u miidhaa doonii kanarra gahe hin jiru. Daataan hordoffii saatalaayitii marinetraffic.com aappiin xiinxalee akka agarsiisu Gaalaksii Liidar galaana diimaa kibba dhiha Jiddaa Saudi Arabiyaa keessatti guyyaa tokko oliif doonii irra deemaa ture. Dooniin kun galuu galaana Turkii keessa kan turte yoo ta'u gara Hindii bibaabaaf deemaa osoo jirtu Israa'el gabaase. Odeeffannoon kun akka agarsiisutti Atomic Identification System Tracking yookaan AIS cufamee ture. Doonii nageenyaaf jecha AIS isaanii hojiitti hiikuu qabu. Garuu hojjettoonni isaanii yoo xiyyeeffannoo yookaan seeraan alaa kanaan seera fakkaatanii ni dhaamsu. Kunis ragaan battalaa doonii alaabaa gaalaksii irratti akkas ta'uu isaa agarsiisu hin turre. Hojiin waraanni Ingilizii galaanarraa dooniiwwan galuu galaanaa Pershiyaa fi naannoo bal'aa jiraniif akeekkachiisa kan kennu yoo ta'u butamuun kun qarqara galaana magaalaa buufata doonii Yaman Hudaydaa irraa kiiloomeetira 150 fagaate akka raawwatame ibseera. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa oduunarraaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii oduu isin dhageessisuun keessi wajjin turan Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Umar Jamaaltuun afaana ture qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafa waliin turtii gaarii.